Qulqulloota maatii Waaqayyoo nagaan gooftaa keenyaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo gooftaan keenya nu gargaaree guyyaa daqiiqota torbanoota ji'oota darban hundumaa keessatti nagaa keenya hafuura keenya eegee yeroo gaarii akka kanaa moonni nuuf kenne maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Egaa TV kanaan kan dhuftanii kallattii Facebookiitiin kan hordofaa jirtanii miidiyaa TV kanaan irratti kan hordofaa jirtan akkasumas miidiyaa Zoomii kanarra seentanii kan dubbii Waaqayyoo konfereensii gidduu kana kalaa kallattii TV kanaan godhamaa jiru kan hirmaachaa jirtan hundi keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa Waaqayyo gooftaan abbaan keenya inni ulaa isaa nurratti banee eebba isaa nu sooruu jalqabe har'a humna isaa guddaadhaan gidduu keenya jira. Ulfinni bara baraan maqaa isaatiif haa ta'u. Haleluuyaa. Har'a nama isinii qabadhee dhufeera. Keessummaa qabnaa. Keessummaa nama Waaqayyoo jaallannu. Finfinnee magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee irraa kan nu tajaajilanii obboleessa keenya luba gaaddisaa Xila'uunidha. Akkasumas duuba kana taa'ee meeshaa qindeessuudhaan akka kanatti qindaa'ee isin bira akka inni ga'u kan nu tajaajilaa jiru obboleessa keenya Fiqiruu Abbooseetii maatii isaa wajjin Waaqayyo isaan haa eebbisuun jechuu barbaada. Egaa keessan gara TV kanaan baga nagaan dhuftanii haleluuyaa. Gooftaan guddaa ta'e nagaa ta'e Waaqayyo inni ta'e jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Eebbifamaa miyuutii irra godhaa warri karaa Zoomiitiin hirmaachaa jirtan. Egaa Waaqayyo inni nu gargaaree asiin nu ga'e bara baraan maqaan isaa kan galateeffamu haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo keessaa bakka tokko isa booddee Waaqayyoon galateeffanneetu gara sagantaa keenya eegaluutti jalqabna. Egaa Phaawulos barreesse gara warra Ximootiyoositti dubbii Waaqayyoo keessaa dubbisa akkana jedha boqonnaa Ximootiyoos 2:1 akka kana jedha. Bilisummaa kootiif namni jedhamu kadaraa miyuutii irra godhi yoo si danda'ame bilisummaa kooti namni jedhamti miyuutii irra kaa'e sagalee asii nu beekaara. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiitiin akkana jedha. Ximootiyoos 2:2 Ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu dhuga baatota baay'ee duratti waan ana irraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuufis ta'utti hadaraa kennii jedha. As keessatti ergamaan Phaawulos kuni Ximootiyoos nama hidhata isaa hojii wangeelaa ta'e kanatti ergaan ni dhaamu ergaa hadaraa yookiin kennattaa ni dhaamudha agarra. As keessatti jechuudha. Kanaaf inni jechuu barbaade as keessatti inni fudhadhee darbuu barbaade har'a mana Waaqayyoo keessa jiraannee kan tajaajilaa jirru, mana Waaqayyoo keessa dhaabannee kan waaqessaa jirru, mana Waaqayyoo keessa nama Waaqayyoo taanee kan jiraachaa jirru, wanta itti waamamne sanatti amanamnee dhaabannee, wanta itti waamamne sanatti bakka Waaqayyo nu dhaabe dhaabannee kan biraatti immoo adaraa Waaqayyo nutti kenne yookiin kennattaa Waaqayyo nutti kenne warra dabarsan ta'utu nurra jiraata. Warra galfata nyaatan, warra akkasumaan jiraatanii darban utuu hin ta'in adaraa Waaqayyotti kenne yookiin kennattaa ayyaana dibata Waaqayyotti kenne dhaloota dhufutti dhaloota dhufaa jirutti kennuudha. Isa kana namni tokko ga'umsa tajaajila isaa yookiin fiixaan ba'umsa tajaajila isaatii kan ta'u jechuudha. Maaliif yoo jettan biyya lafaa kanarraa kallattii adda addaatiin karaa adda addaatiin jireenya baay'eetu jira. Tajaajilaaf waamamanii yookiin waamicha mana Waaqayyoo keessaa hojii hojjechuu qabaatanii dhumi isaanii kan gaarii hin taane jiru. Kennattaa itti Waaqayyotti kenne sana kan hin dabarsine jechuudha. Har'a carraa argattanii kan dhaga'aa jirtan guyyaa garatti gooftaa keessanii hidhattan hin beektan. Guyyaatti waamichi isin qaqqabu hin beeknu, nu qaqqabu hin beeknu. Garuu yeroo hundumaa kennattaa nutti kenname. Natti tola ergaa Phaawulos kana dubbisuun keessumaatti gara dhumaa irratti yoo dubbistanii baay'ee namatti tola, gorsa baay'eedha agartu. Kanaaf yaa obboloota koo mana Waaqayyoo keessa rotti jiraattan hamma Waaqayyo isin gargaara hamma ayyaanni Waaqayyo isin baay'ate Waaqayyoof taatanii jiraachuudhaaf carraaqqii godha. Haleluuyaa. Dhugumatti namni Waaqayyoof jiraachuudhaaf carraaqu, dhugumatti namni Waaqayyoodhaaf addabee jiraachuudhaaf carraaqu tasuma hin qaana'u, tasuma wanta yaade hin hanqaaqu yaa obboloota koo. Kanaaf
wanti baay'een jiraachuu danda'a, wanti baarden ta'e ulfaataa ta'e isinitti argame biyya lafaa kanarraa wanta adda addaa biyyi isin gochuu isin koomeessuu danda'a. Garuu inni nama gargaaru humni Waaqayyoo isinii wajjin jira. Haaleluyyaa. Maaliif yaa obboloota koo eenyullee jabaan jabina isaatiin kan jiru hin jiru. Eenyullee hanga'eessa kan jedhu hin jiru. Gargaarsa Waaqayyootiin. Haaleluyyaa. Akkamittiin ta'a? Eessaan ta'a? Akkasiidhaan cubbamaadha kana keessa laaqabee jira. Akkasittiin jiraachaa jira jettee sammuu kee ceebeen humni Waaqayyoo ni nama gargaaru. Geggeessuu Waaqayyoo ni nama gargaaru. Bara duriin hojjechaa ture har'as wajjiniin jira. Haaleluyyaa. Haala kee ilaaltee murteessin. Dadhabbii kee ilaaltee murteessin. Jilbi kees nyaatamuu danda'a. Humni kadhata kee diigamuu danda'a. Iddoo aarsaa irratti Waaqayyo si beeku si jalaa diigamuu danda'a. Arras carraa qabda. Arras manna abbaa kee bal'aadha. Arras balballi mana abbaa keetii banaadha. Sisimachuudhaaf. Haaleluyyaa. Kan nagaa jirtan misraachoon isiniif dhaama. Waaqayyoon keessan abbaan keessan harka bal'isee isin simachuudhaaf isin waamaa jira gara abbaa keessanii kottaa. Haaleluyyaa. Gara mana abbaa keessanii kottaa. Isa isiniif wayya. Biyyi lafaa hin dabarti. Qananiin biyya lafaarraa hin darba. Mana gaarii keessa jiraachuun konkolaataa gaarii oofuun hojii gaarii qabaachuun doolaarii baay'ee qabaachuun wanta adda addaa hin darba yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo kan hin dabarre abbaan kee inni ulfinaan guutee jiru har'as waamaa jira kottu. Haleluuyaa. Kottu har'as waamichi abbaa kee si waamaa jira. Kottu har'a obboleessa koo yaa obboleettii koo mana abbaa keetii siif wayya. Haleluuyaa. Kan na dhaga'aa jirtan hundi keessan waamichan isiniif qaba gara mana abbaa keessanii kottaa. Inni sagalee mararteetiin, inni sagalee gaariidhaan, inni sagalee isin simachuudhaaf gurra namaa hin quuqne namatti toluun isin waamaa jira kottaa. Egaa Waaqayyootti dabarraa kadhata tokkoon godhaa. Yeroo keenya wajjin deemuudhaaf namni Waaqayyoo nama baay'ee kabajnu gidduu keenya jira. Ayyaana isaanii Waaqayyo irra kaa'e nuuf hiruudhaaf gidduu keenya jiru kanaaf yeroo hin fudhadhu mee kallattiidhumaan hundi keessan mataa keenya gadi qabanneetu waa'ee guyyaa har'aatiif waa'ee sagalee isaatiif waa'ee gargaarsa Waaqayyootiif mataa keenya gadi qabanneetu Waaqayyoon waliin kadhanna. Mee kadhadhaa akkana jedhaati kottu natti dubbadhu sin dhagaa karaarraa kan baqee yoo jiraatte karaa keetti na deebisi jedhi waan barbaade jedhi dubbadhu fuula gooftaa keetii duratti waan keessa kee guute jedhii kadhadhu isa kanaan madaalloo kee isa kanaan madaalii gadi bu'e jedhee gurri gooftaa keessa kana dhaga'u jedhee wanta gurra qabatu qabu kan qophaa'ee dhufe kan itti machuudhaaf dhufe gurri abbaa keetii si dhaga'uudhaaf qophaa'aadha. Kanaaf wanta fuula kee duratti abbaa kee duratti mee dhiyaattee wanta qabattee dhufte nabiin kan galateeffachuu barbaade galateeffadhu kan fuula abbaa keetti duratti deebi'uun barbaada ija raaraatiin na simadhu jette immoo fuula gooftichaa kee duratti ammallee gad of buusiitii kadhadhu. Haaleluyyaa. Melabara balabadii nama sendelere bedii mishilabadana borra Waaqayyoon haa kadhannu fuula Waaqayyo duratti haa kadhannu Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo yeroo hundumaa gaariidha warra dadhaban harka isaanii qabuudhaan warra isa barbaadatan isaaniif mul'achuudhaaf warra gara isaa ilaalan isaaniif argamuudhaaf Waaqayyo yeroo hundumaa gara isaaniif yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo haala keessa jirtu laaltee of hin ceephayin haala keessa jirtu laaltee of hin ceephayin Waaqayyo yeroo hundumaa si simata Waaqayyo yeroo hundumaa siif gurrisa. Gara laafessa gurrisaa gara keeti gara iyyata kee gara wawwaannaa keetiiti mee ursaatii fuula Waaqayyoo duratti kadhadhaa kan na dhaga'aa jirtan marti keessan. Haleluuyaa. Oh haleluuyaa 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 mootii bara angafa nagaa dursaa waan hundumaa gargaaraa keenya abbaa keenya michuu keenya waan hundumaa keenya kan taate Waaqayyo gooftaa. Elaa aniif sabni kee fuula kee dura dhufneerra yaa Waaqayyo ulfina siif laachuudhaaf. Aniif sabni kee yaa Waaqayyo fuula kee dura dhufneerra sirraa dhaga'uudhaaf. Aniif sabni kee yaa Waaqayyo gooftaa sinaaf wayya sinuuf wayya jennee kutaa biyyoota adda addaa hundumaarraa fuula kee duratti dhufneerra yaa Waaqayyo gooftaa. Kanaaf abbaa koo elaa nuti ijoolleen kee gara kee ilaalla. Sibiraa waa tokko fudhannee ba'uu barbaanna. Sibiraa waa tokko dhaga'uu barbaanna. Sibiraa yaa Waaqayyo gooftaa waan tokko dhageenya adeemuudha barbaanna. Sibira dubbii jireenyaatu jira. Sibira sagalee jireenyaatu si jira. Sibira yaa Waaqayyo waan hundumtuu ati waan hundumaadhaan badhaadhaadha.
Sibira bako wanti abame tokkollee hin jiru. Hundumaan guutee jirta. Hallelujah. Hundumaadhaan yaa Waaqayyo gararraa taatee jirta. Situ yaa Waaqayyo gooftaa biddeen bara baraati. Situ jireenya bara baraati. Situ yaa Waaqayyo boqonnaa namaaf laata. Amen. Eebbifamaa rabadina masendola rabadana borra. Situ yaa Waaqayyo jireenya namaaf laata. Waaqayyo biyya lafarra kan jiru hundumtuu akkuma garbichi kee Solomoon jedhe akkasumaani garuu yaa Waaqayyo gooftaa ati bara baraani. Hallelujah. Garuu yaa Waaqayyo ati mootiidha. Garuu ati jabaadha. Garuu ati ogeessa. Garuu ati waan hundumaa gararraa taatee jirta. Beektota dabarsitee, mootota dabarsitee, jirra kan jedhan dabarsitee, ofii keetii bara baraan mootee teessoo keerra jirta. Amen. Jaban jaba caalu, beekan beeka caalu, ogeessa caalu si Waaqayyoon qofadha. Hallelujah. Waaqayyoon qofadha baako waan hundumaa gararraa kan jiru. Waan hundumaa gararraatti yaa Waaqayyo gooftaa macaa ogeessa yoo ta'e ogummaadhaan beekumsaan yoo ta'e yaa Waaqayyo beekumsaan wanta hundumaati. Waan hundumaa gararraa taatee jirta kan akka kee hin jiru baako bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Amen. Bara baraan kabajni siif haa ta'u. Bara baraan olaantummaan siif haa ta'u. Bara baraan yaa Waaqayyo olol jechuun maqaa keetiif haa ta'u. Amen. Waaqayyo anaaf sabni kee fuula kee duratti dhiyaanneerraa waa sirkaa fudhachuudha. Waa sirraa barachuudha. Waa sirraa fudhannee ba'uudhaaf dhufneerra. Waaqayyo gooftaa kottuuti sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhamee ni caafame. Sagalee kee yaa Waaqayyo isa wanta hundumaatiin ogummaadhaan beekumsaan badhaadhummaadhaan guutee jiru anaaf saba keetiin dhangalaase. Hallelujah. Amen. Waaqayyo garbicha kee luba gaaddisaa dubbii kee fidee dhufe maqaa Yesuus Kiristoosiitiin dhowwaa tokko malee dhimmatti ba'i. Hallelujah. Ittifamuu tokko malee maqaa gooftaa Yesuus seen dubbii kee haa dubbatu. Hallelujah. Maqaa Yesuusiitiin dhorkamuu tokko malee maqaa Yesuusiitiin gooftaa koo ilaasin karadha. Wanti ati ittiin saba keetti dubbachuu barbaaddu, wanti ittiin ergaati saba kee biratti hin ga'u barbaaddu tokkollee tuun ittifamin. Tokkollee tuun dhaabatin, tokkollee yaa Waaqayyo gooftaa macaa tuun hankaakin kallattii hundumaatiin bakka barbaadde ga'uudhaan karaa hundumaatiin maqaa Yesuus Kiristoosiitiin karaa garbicha keetti nutti dubbadhu. Hallelujah. Amen. Karaa garbicha kee yaa Waaqayyo daandii godhadhuuti luba gaaddisaadhaan nutti dubbadhu. Amen. Yaa Waaqayyo garbichi kee elaa fuula kee dura jira. Sirraa innis dhaga'uu barbaada, sirraa barachuu fedha. Waasirraa dhageessitti yaa nutti fiduu barbaada. Dubbiin kee yaa Waaqayyo otoon dhorkamin, sagaleen kee otoon dhorkamin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nama kanarratti dhangala'u. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nama kanarratti dhangala'u. Amen. Leva maradinama seva dinamo. Malarabadana shendele medini miklavadana mora. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Waaqayyo gooftaa elaasin karadhaa sabi kee si dhaga'uudhaaf qophaa'ee jiraachaa dhiyaate. Waaqayyo sirraa barachuudhaaf dhiyaanneerra, si waaqeffachuudhaaf dhiyaanneerra. Ulaaba namaa olii waaqarraa anaaf saba kee irratti dhangalaasi. Ulaaba namaa olii waaqarraa nurratti dhangalaasi. Gidduu saba kee, gidduu ijoollee kee, gidduu keenyatti kottuuti dhorkaa tokko malee ati argami. Amen. Waaqayyo si feena, Waaqayyo si barbaanna, Waaqayyo si dharraana, si malee hin ta'u waan hundumtuu, si malee hin bareedu waan hundumtuu, wanti qubi kee keessa jiru, wanti argamuun kee keessa jiru yaa Waaqayyo wanta dhamisaa gaarii ta'eedha. Dhamisaa hin tola. Hallelujah. Namatti ati abbaa koo akkana idammaati. Waaqayyo wanta ati keessa jirtu hin quufamu. Waaqayyo wanta ati keessa jirtu tasuma wanti tokkollee isan ittisu. Kanaaf argamuu kee fedha anaaf sabni kee. Amen. Argamuu kee barbaanna anaaf sabni kee. Nu gidduu jiraachuu kee barbaanna. Elaa garboonni kee sudhati nu wajjin taatu.
taanaan nun baasin jedhanii abbaa koo elaa yaa Waaqayyo ana dadhabaa garbicha kee wajjinatti ta'i. Haleluuyaa. Abbaa wangeelaa yaa Waaqayyo luba gaaddisaa wajjinatti ta'i. Haleluuyaa. Addanarraa kan sagantaa geggeessan obboleessa koo fiqee yaa Waaqayyo winee hunduma keenyaa wajjinatti ta'i. Amen. Kallattii hundumaatiin argamuu kee barbaanna. Kallattii faarfannaatiin karaa dubbii sagalee keetiitiin yaa Waaqayyo yoo ati argamte malee hin bareedu. Ati qubi kee inni mana Qarmeliyoosiin. Haleluuyaa. Qubi kee inni mana yaa Waaqayyo gooftaa qaraxuchaa dhaqee lixee dinqii hojjete namni bakka gadii ilaalu bakka tamaartuutu ilaalu Zakkiyoosin naqee haqa mana kee buluu mana kee Luusii wajjin dabarsu afeerraa kee wajjin hirmaachuu inni jedhame dubbiin kee. Amen. Barbaanna inni jiraanna wanti nu ittis hin jiru. Walafa marra diina speedova. Inni yerootti jiraatu wanti nu daangessu hin jiru. Waaqayyo kottuutti argamuu keetiin gidduu keenya dedeebi. Xaxaan jiru yaa Waaqayyo gidduu saba kee yoo jiraate furmaata argachuuf lubbuun waltajjii kana keessa dhufte. Furmaata argachuudhaaf lubbuun gara laayina zuumii kanaa dhufte. Furmaata argachuuf kallattii Facebook irraan kan hordofaa jirtu. Furmaata argachuudhaaf murteessitee yeroo siyaarsaa goote gatteessee kan barachuudhaaf dhufte. Baasee akka galuudhaaf yaa Waaqayyo furmaata argachuudhaaf kan nuuf teebsiin karadha. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin baankee asumatti sirraa haa galagalu. Amen. Kan fudhattee dhufte maqaa gooftaa Yesuus sen baankee sirraa haa galagalu. Amen. Yaa Waaqayyo gaaffii adda addaa keessa kan jiran, ibboo adda addaa keessa kan jiran, xaxaa adda addaatiin xaxamanii kan jiran yoo jiraatan sin karadha. Maqaa gooftaa Yesuus sen xaxaan isaanirraa cabu. Amen. Haalli isaan keessa jiran, gaaffii isaan keessa jiran maqaa gooftaa Yesuus sen deebii haa argatu. Amen. Dukkanni saba keetii haa ifu. Amen. Gaaffiin saba keetii deebii haa argatu. Amen. Kallattii hundumaatiin karaa sagalee keetiin kallattii hundumaatiin kottuutiin nutti dubbadhu. Amen. Ulfinniif galanni bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amen. Waaqa guddaa si jaallanna si kabajna ol si qabna ulfinni dabarre teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amen. Olaantummaan kee yaa Waaqayyo bara baraan ammallee jireenya keenya irratti ati qofti olaana. Haleluuyaa. Amen. Amen. Ati Amen. qofti nurratti ol jedhi. Haleluuyaa. Amen. Ati qofti yaa Waaqayyo ulfina nurratti argadhu. Haleluuyaa. Ati qofti yaa Waaqayyo bakka hojii keenyaatti bakka jireenya bakka hundumaatti yaa Waaqayyo olaantummaa nurratti argadhu. Wanti biyya lafaa keessaa yaa Waaqayyo olaantummaa nurratti hin argatin. Amen. Mataa keenya yaadi mataa keenya sagantaan mataa keenya Waaqayyo gooftaa nurratti olaantummaa hin argatin. Yaada Amen. kee keessa taanee bara baraan akka hamma dhufaatii keetti yaa Waaqayyo abboomamnee dhaabannee akkasii eeggachuu dandeenyuuf nu gargaari. Haleluuyaa. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo dachaa godhee si eebbisu. Egaa lubi keenya gidduu keenya jiru kan nu hordofaa jirtan gabaabsineetu faarfannaa tokkoon Waaqayyoon waaqeffanneetu gara luba gaaddootti isin dabarsaa. Waaqayyo isin eebbisu kan nagaadhaan hundi keessan asirra kan jirtan kan dubbii Waaqayyo kana hirmaachaa jirtanii. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu kallattii miidiyaa Facebook irraanis kan hirmaachaa jirtanii. Warra kaan akka dhaqee qaqqabuu fi sagantaan kun akka inni bira ga'uuf konfiraansii irra jirra gidduu kana sagantaa konfiraansii TV'n kanaan qopheesse jechuudha. Kanaaf warra kaan akka qaqqabuu fi warri hirmaachaa jirtan hundi keessan warra kaaniif sheerii akka gootanii jaalala gooftaatiin isin afeeraa kan hirmaachaa zuumii irra jirtanis Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa bagana kan dhuftan jedha. Gabaabsineetu Waaqayyoon waaqeffanneetu gara dubbii Waaqayyoo dhaga'utti dabarra. Haleluuyaa. Ni Waaqayyo afurri Waaqayyo gidduu keenya jira. Amen. Haleluuyaa. Geggeessu Waaqayyo qubi Waaqayyo gidduu keenya jira. Amen. Salphina koo gooftaa ulfina geeddartee
Ba'ako ulfata situnarraa kaasee salphihin ako gofta ulfinatti geeddartee ba'ako ulfata situnarraa kaasee sini waaqessa mena baaname sini waaqessa gofta ani sini waaqessa sini eebbisa sini eebbisa babu ani sini waaqessa Sinwakesa gofta ani sinwakesa sinebisa hallelujah sinebisa da'u ani sinebisa salphina gofta ulfinatti geeddartee ba'ako ulfata situnarraa kaasee salphina gofta ulfinatti geeddartee ba'ako ulfata situnarraa kaasee salphina gofta ulfinatti geeddartee ba'ako ulfata situnarraa kaasee Hallelujah. Eebbifamaa. Hallelujah, Yanama Siswama, Yagala Siswama, Ansiwa Faithful Kumare, Yanama Siwama, Yagala Siswama, Ansiwa Faithful Kumakana Swama, Yanama Siswama, Yagala Siswama, Ansiwa Faithful Yanama Siswama, Galgala Siswama, Aswa Kuma. Rolema Marabahida Masero. Hey Jesus. Mewas para me Galama Siwama, Galama Siswama, Galgala Siswama, Aswa Kuma. Galama Siwama, Galgala Siswama, Aswa Kuma. Hallelujah. Mehar ke sanggara kofti jatuh kafatame. Gorgana tate ganjana ko, Gorgana tate ganjana ko, Ansimale, Ansimale, hallelujah.
hallelujah. Kan beku sidua da kesako chiti ko beta garako sano poke Jesus ninga kan speaker mesanuati ansimale Lore mama ramadina masendere medina imayonte sinna pusa anoje channa bere sivikani gata parsayonole alkan sitti fufe ananole usu enjalagate Valiontele sinna pusa anoje channa bere sivikani gata parsayonole alkan sitti fufe oh hallelujah hallelujah Beline guddaa galata waaqayyoo fidame galata waaqayyoodhaaf hallelujah amen amen nanu farfadha waaqayyoo ko nanu farfadha waaqayyoo ko manangole manalame baye na fole olma gudasa kana farfadha anu makasa anu makasa ya Jesus otiko maistere lopuko arsa monisa gari simanisa kara putu kamantu dan sinwakesa arab di fon cabeza galate fatu arrasa uyu bolis yero dumantu motiko maistere lopuko arsa monisa gari simanisa kara putu kamantu dan sinwakesa arab di fon cabeza galate fatu Arrasta usi boris yero dumatu hallelujah nanu farfada wakayoko nanu farfada wakasime hallelujah nanu farfada wakayoko nanu farfada wasime hallelujah nanu farfada wakayoko nanu farfada wakayoko Mandangone, mandangane, bayena hole odmagdasa, kana farfad, anu makasa, mere, hallelujah, na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani mere hallelujah mere hallelujah mere fasme mere kirtani mere na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani chokole na mesa ninjirani chokole mere fasme mere hallelujah
mere, hallelujah, mere, 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 hallelujah, mere, oh, mere, marina mesa ninjirani, tokole, marina mesa ninjirani, tokole, hallelujah, dansa kanina, wajoko sanarra, chapse, hallelujah, kanna mana kone toisa, aha, akam kone tanchalisa, aha, hallelujah, farsi farsi nanjeda, hallelujah, nanjeda, hallelujah, mata nanjeda, anarisa, farsi farsi nanjeda, nanjeda, mata nesa lumati me hallelujah, farsi farsi nanjeda, nanjeda, mata nanjeda, anarisa, farsi farsi nanjeda. Bocah jetanan jeda alarisa. Ini kujawa kayoke, harkan kuda cukup jago tijabi. Haleluya. Malkonde rebede me shandola rabadina bo. Haleluya. Haleluya. Ulfinni guddaan waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Kabajni guddaan, olaantummaa guddaan kabajni. Waaqaaf lafarratti sawee bara baraan jiraatu abbaa araaraan guutuu satee isa naman tuffanne isa naman dhiifne iddoo kufanii iddootti dagatamanii iddootti irraanfatamanii isa nama kaasu waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen. Dhagaa jirtan mee hundumtuu waaqayyoon mee ammallee walittiin guutinillee waaqayyoof galata waaqayyoof ulfina waaqayyoodhaaf fidame. Haleluuyaa. Hallelujah. Mela varabadina wasatlova. Inni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyo ulaasaa banamaadhaan harkasaa qaqqabachuu isaatiin haaressuu isaatiin gidduu keenyatti afurri waaqayyo ulaan waaqayyo banamee jira. Warra eebba barbaadan eebbisuudhaaf warra isa lafarraanis yoo ta'e isa waaqarraatiin yoo ta'e waan hundumaatiin yoo ta'e eebba barbaacha kan dhuftan yaadatamuu kan barbaadan ba'aa keessan isinirraa kan dhidhimu kan barbaadan eegaa qophaa yerootti kana nama waaqayyo gidduu keenya jira. Gidduu keenya ulfina waaqayyootu jira. Gidduu keenya hafuura waaqayyo haaressu waaqayyo jira. Kan dhaga'uuf qophooftanii jirtan egaa amma kallattiidhumaan yeroo keenya wajjin deemuudhaaf jecha kallattii luba gaaddootti isin dabarsaa. Lubi gaaddisaan xilahuun gidduu keenya jiru nu tajaajiluudhaaf isaaniif hafuura qulqulluudhaan gadhiisaa. Kan dubbii waaqayyoo kana dhaga'uuf asirra jirtan zuumiirra kan jirtan warra kaaniif liinkii carraa argattanii liinkii nambarii kana warra argattan adreesiisaa warra kaaniif sheerii godhaa. Kallattii feesbuukii irraanis immoo kan tajaajilamaa jirtan hundi keessan baay'ee isin argaan jira namoota baay'ee hirmaachaa jira. Warra kaaniif sheerii akkasin gootan jaalala gooftaatiin isin afeeraa yeroo isin sheerii gootan warri kaan immoo keessa seenanii dhufanii hirmaachuu danda'u waan ta'eef warra kaaniif sheerii akka gootan jaalala gooftaatiin isin yaadachiisaa. Luba gaaddoodhaaf hafuura qulqulluudhaan gadi dhiisaa itti darbaa lubaa gooftaan isin eebbisu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyoo dhangaa guddaa kana nuuf qopheessee kun akka kanatti nu eebbisuu jalqabee nutti dubbachuu jalqabee obboleessa keenya tasfaa waaqayyoo baay'isee si haa eebbisu. Waaqayyoo ayyaana isaa ammayyuu sirratti dabalu siin jechuun jaalladha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Konfiraansii kana irratti waaqayyoo hidhaa namoota akka hiiku, dukkana namoota akka ibsu, ija namoota akka banu nana mana. Maqaan waaqayyoo ulfinaan olola jedhu. Mata duree nuyi irratti sagalee waaqayyoo keessaa waliin barannu sagaleen kun nagaama mini. Tole. Mata duree nuyi irratti sagalee waaqayyoo keessaa waliin barannu waa'ee ija banamaati. Ija banamaa qabaachuu, waa'ee ija, waa'ee agartuu, waa'ee qaroo walii wajjiniin ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kutaa nuyi irraa kaanu walii wajjin barannu. Iddoo naman dubbisuu jaalladha. Namoonni asiin galtanii karaa FB's galtanii dhaggeeffachaa jirtan meen dubbifanna. Isa gooftaan jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa
ja'a lakkoofsa 22-23 akkasuma Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 34-36tti sagalee waaqayyoo kana dubbifachuun gaarii wangeela dubbisuun gaarii yeroon sagalee waaqayyoo dubbisuu waaqayyoo waan baay'ee na barsiisa waan ta'eef macaafa dubbifachuu jaalladhaasinis Yesuus iji ibsaa dhagnaati iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifaa ta'a laawaan Yesuus jedhu dhaggeeffadhaa Yesuus iji ibsaa dhagnaati iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu fayyaa ta'a iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dukkanaa'aa ta'a egaa ibsaan sitti jiru dukkana ergatee dukkanichi immoo ammam haguddatu ree jedha Luqaas boqonnaa 11 irra jirus nan dubbisa ibsaa dhagnaa mata dureemti isaa akkeedha asittis Yesuus iji kee ibsaa dhagna keetiiti iji kee fayyaa yoo ta'e dhagni kee hundinuu fayyaan ta'a garuu iji kee dhukkubsataa yoo ta'e dhagni kee dukkanaa'aa ta'a kanaafis ifni iji keessa jiru dukkana akka hin taaneef of eeggadhu ifni si keessa jiru dukkana akka hin taaneef of eeggadhu egaa dhagni kee guutummaatti ibsaa erga argate kutaa dukkanaa'oo ta'an sana illee hin qabu argate akkasuma ibsaan qarasaa siif hin ibsaa dhagni kee guutummaatti hin ifaa jedha yaa waaqayyoo isa nu gidduu jirtu isa nu eebbisaa jirtu sayyaana kee humna kee nurratti ergaa jirtu galanni siif haa ta'u nesin kadhaa yeroo kana ulaa bantee samii bantee sagalee kee nutti dubbadhu dubbii keef gurri keenya dubbii keef garaa keenya dubbii keef qalbiin keenya ol biran darbiin isa kan keetiin dubbadhaa na gargaari jalqabnee hamma xumurrutti nu gidduu jiraadhu isa nuun si kadhannu garas hojii nuuf hojjedhu maqaa Yesuusiin ameen galanni waaqayyoof haa ta'u iddoo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan waa'ee ijaa barsiisa waa'ee ija banamaa ija arguu ija fayyaa qabaachuuti Yesuus Kiristoos fakkeenyaan dubbata natti tole kutaan kun kutaa konferensii kanaaf filatame waan ta'eef akkas jedhe Yesuus Maatiyos boqonnaa 6 nan dubbisameerra deebi'ee Yesuus iji ibsaa dhagnaati iji ibsaa dhagnaati kun beekamaa dhagni keenya kuni akka inni socho'u akka inni hojjetu akka inni waa godhu kan godhu ija sanutti jirudha ibsaa dhagnaa kan ta'e ijadha iji kee fayyaa yoo ta'e dhagni kee hundinuu fayyaa ta'a iji fayyaa yoo ta'e dhagni hundumtuu fayyaa ta'a kanaachi iji fayyaa miti taanaan dhagni kun akka barbaade socho'uu hin danda'u waan ta'eef iji dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni hundinuu dukkanaa'oo ta'a egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e dukkanichi ammama guddatu ree ibsaan sitti jiru iji kee dukkanaa yoo ta'e yookaan dhukkubsataa yoo ta'e ifni sitti jiru kun ammam adukkanaa'u ree jedha eenyuun jedhaa gooftaan dubbii kana eenyuun jedha gooftaan dubbii kana barbaachisummaa ijaa kanaa eeyotti dubbata warra Yihuudootaan jedha maaliif akkas jedhaan maaliif akkasittiin jedha maaliif warra Yihuudootaa kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kanaan isaanitti dubbata firoota koo ilaaluuf arguu gidduu garaagarummaa guddaatu jira ilaaluuf arguu gidduu garaagarummaa guddaatu jira Oromoon iyyuu malmaa ku akkas jedha iji ilaalee fi in argu yeroo tokko tokko in ilaalla malee hin arginu ama nama tokko tokkooni ituma na arguu na bira darbeetu ituma na arguu na bira darbeetu in argineen in ilaale malee ilaaluun arguu miti arguu jechuun maal jechuudha arguu jechuun hubachuudha adda baafachuudha beekuudha qalbifachuudha randeebi'a jechan arguu jechuun ilaaluu jechuu miti ilaaluuf adduun gargar arguun hubachuudha adda baafachuudha beekuudha qalbifachuudha maaliif egaa
Yesus Kristos dubbii jabaa kana jara kanatti dubbatare. Maaliif gooftaan keenya Yesus Kristos barsiisota seeraa kan ta'an, Yihuudoota kan ta'an, amantii warra qabna ofiin jedhan kanatti maaliif dubbii kana dubbata? Waan Waaqayyo na barsiisen suutuma isinitti himuu barbaada. Yihuudoonni ifa biyya lafaat kan ta'e Yesus Kristos isa isaan bira jiru, isa isaan bukkee jiru, isa isaan cina jiru irraan deebi'ee ifa biyya lafaa isa ta'e Kristos Yesuusin isa isaan bira jiru, isa isaan bukkee jiru, isa isaan cina jiru, isaan garuu hubachuu hin dandeenye. Hubachuu hin dandeenye ifa biyya lafaa isa ta'e kan, ifa addunyaa isa ta'e kan. Yesus Kristos isa isaan bira jira in argu. Garuu hubachuu adda baafachuu hin dandeenye. Yihuudoonni maal barbaadu? Milikkita barbaadu. Kanaaf akkeedhe gooftaan Yesus iji ibsaa dhagnaati. Iji fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni hundumtuu fayyaa qabaa. Iji dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni hundumtuu dukkanaa'oo ta'a. Dukkanni isaa immoo baay'ee ammaata jedhee dubbata. Firoota koo Yesus Kristos Masiihichi ifa biyya lafaati. Hallelujah. Kristos Yesus ifa addunyaati. Amen. Inni ifa biyya lafaati. Amen. Namni ifa biyya lafaa ka isa ta'e Yesus Kristos duukaa bu'ee jiraatu immoo ifa jireenyaa keessa jira. Maqaan isaa eebbifamu. Amen. Namni ifa biyya lafaa isa ta'e Kristos Yesus duukaa bu'ee jiraatu immoo ifa jireenyaa qaba. Ifa jireenyaa keessa jiraata. Ammas irra deebi'een dubbadha. Yesus Kristos ifa biyya lafaati. Amen. Ya'alam birhaan ifa biyya lafaa. Maqaan isaa eebbifamu. Akkeedha innumtuu waa'ee isaa yommuu dhugaa ba'u wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 dubbisa dubbii Waaqayyo mi'a. Akkeedha Yesus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Namni na duukaa bu'ee ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa na deemu isaaniin jedhe. Kana irratti warri Fariisotaa ati ofii keetii dhugaa baataayii dhugaan keessiin fudhatamu jedhan. Yesus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Kristos ifa addunyaa kanaati. Ifa biyya lafaati. Namni isa duukaa bu'ee ifa hin qabaata malee, namni isa duukaa bu'ee jiraatu immoo ifa qabaata malee dukkana keessa hin adeemu. Yesus Kristos giddu galeessi lallabii koo sagana jiran. Ilaa namoonni karaa TV kanaan kan konferensii kana irratti fayyadamtanii karaa FB, karaa YouTube nu dhaggeeffachaa jirtan isa kanan isinitti hima. Yesus Kristos ifa biyya lafaati. Amen. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaan obboloota koo namni ija banamaa qabu, namni ija saaqamaa qabu ifa biyya lafaa isa ta'e Yesus Kiristoosin arga. Waaqayyo ammayyuu ija keenya nuuf haa banu. Amen. Namni ija banamaa qabu, iji hafuuraa isaa namni banameef ifa biyya lafaa. Hallelujah. Ifa addunyaa kanaa isa ta'e Yesuusin arga. Yesuusin hubata. Yesuusin adda baafata. Yesuusin beeka. Yesuus galee fi jiraata. Amen. Namni ija banamaa qabu. Amen. Irraan deebi'a kana jiran. Obboloota koo biyya lafaa ishee dukkanaa kana keessatti ifa biyya lafaa isa ta'e Yesuus Kiristoosin beekanii jiraachuun hundumaarra caala. Amen. Hallelujah. Biyya lafaa ishee dukkanaa kana keessatti, biyya lafaa isa hammeenyaaf jallinaan guute kana keessatti maqaan isaa eebbifamu. Ifa biyya lafaa isa ta'e Yesuus Kiristoosin beekanii, adda baafatanii, hubatanii, arganii, qalbifatanii jiraachuun waan hundumaarra caala. Amen. Namni ija banamaa qabu
namni ija isaa qamaaf qabu ifa biyya lafaa isa ta'e irran deddeebi'a kana ifa biyya lafaa isa ta'e Yesuus Kiristoosin argee hubatee adda baafatee beekee galee fi jiraata. Arguu jechuun hubachuu, arguu jechuun beekuu, arguu jechuun adda baafachuudha malee ilaaluu qofa miti. Yeroonni kun egaa in ilaalu, in argan. Kanaaf Yesuus akkasitti hin jedhe. Ituma ilaalanii warra arguu dadhaban kanaaf waa'ee agartuu kaasee, waa'ee arguu kaasee, waa'ee qaroo kaaseetu akkas jedhe Yesuus. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhamni kee hundinuu dhukkubsataa ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e dukkanichi immoo ammam hammaa ture. Yesuus ifa biyya lafaati. Ifa addunyaati. Namni iji isaa baname Yesuusin beekee, Yesuusin argee, Yesuusin mi'eeffatee, Yesuusin adda baafatee, haaleluyyaa jiraata. Egaa namoonni ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos Yesuusin akka hin argine maaltu godha? Mee waan dubbadha waa muraasa. Namoonni ifa biyya lafaa isa ta'e kan, ifa addunyaa isa ta'e kan Yesuusin akka hin argine, akka hin hubanne, akka adda hin baafanne, akka hin beekne kan godhu maayin? Isa karaa wangeelaa mul'ate ifa biyya lafaa kan, isa karaa wangeelaa nuu dhufe kana, isa karaa wangeelaa arrayyuu ifaa jiru kana namoonni akka isaan hin hubanne kan godhu maayin? Tokkoffaa waan sagalee Waaqayyo kadhadheen alaateen isinitti dubbadha. Tokkoffaa barsiifata isaaniiti. Astamroo isa jedhu. Namni ifa addunyaa isa ta'e, ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos Yesuusin akka inni hubatee adda baafatee beekee duukaa hin jiraanne kan godhu maa inni jalqabaa barsiifata isaaniiti. Barsiifanni dandeetti ija namaa jaamsuu qaba. Hubannaa namaa dhowwata. Akka namni dhugaa hin hubanne godha. Maa inni warra Yihuudotaa kana akka isaanii ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos isa isaan bira jiru, isa isaan cina jiru, isa isaan bukkee jiru, ituma isaan ilaalanii akka isaan hin argine kan godhe, ija isaanii kan jaamse, sammuu isaanii kan dukkaneesse, laphee isaanii kan jabeesse maa inni barsiifata isaaniiti. Astamroo isaan qabani. Kiristoos Masiihii akka dhalatu beeku, akka dhufu beeku. Garuu akkaataa isaan itti eegan, akkaataa isaan itti dhufaatii isaa eeganii fi akkaataa inni itti dhufetu faallaa waan itti ta'eef Yesuusin hubachuu dadhaban. Isaan mootii ta'ee dhufe. Inni garuu gad of deebisee dallaa isaa keetti dhalachuudhaan mucaa ta'uudhaan dhufe. Kanaaf hubachuu hin dandeenye. Wal bira darban. Wal bira darban. Walootota saba Waaqayyoo qalbiidhaan akkasinitti yaaddan hin barbaadu. Barsiifamni salphaa miti. Astamroon salphaa miti. Namoonni amantaa garaagaraa keessa jiran kan egaa miidiyaarra waan jirruu fi diteelii haasa'uu hin dandeenyu. Namoonni amantaa garaagaraa keessa jiran kan isaan ifa biyya lafaa Kiristoos Yesuus ta'e kana akka isaan hin hubanne godhu tokko maayin barsiifata isaaniiti. Barsiifata isaan barsiisan isa akkasii yoo gooftaan itti mul'ate malee bifa addaan hubachiisuun, barsiisuun, beeksisuun baay'ee cimaadha. Astamroon salphaati. Namoonni akka isaan nama ajjeesan kan godhu, namoonni akka isaan waa garaagaraa kan godhu, akka isaan godhan kan godhu, maayin akka isaan nama qalan kan godhu, maayin barsiifata isaaniiti. Yommuu gaafattan maayin amantii keenyaa. Amantii keenyatu kana nu ajaja. Amantii keenyaaf kana godhu. Barsiifanni salphaa miti. Yihuudoon
Fariisoon, Saaduqoon akka isaan gooftaa ifa biyya lafaa ta'e kana hin hubanne kan godhe tokko maa inni barsiifata isaan qabani. Astamaroon salphaa miti irratti yaa. Kanaaf dhugaa barsiisuun gaariidha. Sagalee Waaqayyoo barsiisuun gaariidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 mul'altanii nama geeddarame tokko argina. Saa'ol isa Phaawulos ta'e. Bifannu kutaa kan kazzed yeroon dubbisu silas na dhibe. Yeroo sagalee Waaqayyoo dubbifattanii waa baraama deemtu. Saa'ol ammallee bartoota gooftaa doorsisaa ajjeesuudhaaf bambanaa gara hangafa lubootaa dhaqe. Warra daandii wangeelaarra adeeman dhiirota ta'u dubartootas ta'u hidhee gara Yerusaalemitti fiduu barbaade. Kanaafis ajaja mana sagadaa Damaasqoo akka isaanii caafuuf hangafa lubootaa gaafate. Saa'ol kuni warra daandii wangeelaarra adeeman dhiirotas haa ta'u dubartootas haa ta'u qabee mana hidhaatti galche. Hin ajjeesisa, hin reebsisa. Kana gochuuf immoo xalaa kan inni fudhatee warra mana sagadaa keessa jiran irraati. Lubootarraati. Maal gochaa jiran manni amantii isaaf hinaafaa'e. Muka abbaasaaf amantii abbaasaafiti hinaafaa'e. Amantii hudhootaaf hinaafaa'e. Garuu waanta tokkotu ta'e. Astamaroon amma namni dhaqee nama ajjeesutti waan nama geessisu. Amma nama balleessutti. Waanta tokkotu ta'e. Ituunni adeemus Damaasqootti dhiyaate kunoo dingati ifni waaqarraa naannoo isaatti balaqqeesse. Lafas ta'ee sagalee Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhage. Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa? Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhe. Sagalichis deebisee ani Yesuus kana ari'attudha. Garuu ka'ii gara mandaraa Raamaatti lixi waan gochuun sii ta'u sitti himaa'e. Hallelujah. Namoota akkasitti Kiristoos bifa addaan yoo itti mul'ate malee gara ifa addunyaa isa ta'e gara ifa biyya lafaa isa ta'e gara Kiristoositti fiduun baay'ee rakkisaa. Phaawulos kanatti Saa'ol kanatti ituu Yesuus akka kanatti itti mul'anne ta'e akka kanatti itti argamne ta'e lafaan isaan dhoofne ta'eeti ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoosiin beekuun baay'ee isa rakkisa ture. Isa booddee ifni itti ba'e lafa dha'e sagalee dhagee Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta? Eewwat ani Kiristoos ifa biyya lafaati. Ani Kiristoos ifa addunyaati. Hallelujah. Itti mul'ate namni Kiristoosiin akka hin beekne kan godhu tokko wanta Waaqayyo naaf kennu isinitti bulootatti namootatti kanan dubbadhu astamiroo isaaniiti. Ifa biyya lafaa akka isaan hin hubanne kan godhu. Lammaffaa maalidha? Namoonni ifa biyya lafaa ta'e Yesuus Kiristoosiin akka isaan hin hubanne akka isaan hin beekne kan godhu. Kun immoo warruma gooftaa beekne jennu ni ilaallata. Adeemsa jireenyaa keessatti wanta nu mudatu. Adeemsa jireenyaa keessatti wanta nu mudatudha. Adeemsa jireenyaa keessa mudannoo baay'eetu jira. Karaa kana keessa mudannoo baay'eetu jira. Adeemsa jireenyaa keessa mudannoo baay'eetu jira. Biyya lafaa kana keessatti warri gooftaa qabna jennu iyyuu yeroo tokko wanti abdii nu kutachiisu jira. Wanti abdii nu kutachiisu Kiristoos kana akka nu shakkinu kan nu godhu. Akka nu sirriitti nu hubanne addan baafanne akka nu mamnu kan nu godhu wanti abdii nu kutachiisu nutti dhufuu danda'a hin dhufas. Amma nuyi gooftaa nu hubachuu hin dandeenyetti. Amma nuyi gooftaa shakkinutti. Amma nuyi gooftaa adda baafachuu dadhabnutti mudannoon jireenya keenyaa argachuu danda'a. Mudannoon salphaa miti. Salphaa miti. Bifannuu dubbii Waaqayyoo. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 11. Nama guddaa tokko waan inni ta'e isinitti agarsiisa. Yohaannis Cuuphaa. Nama guddaadha Yohaannis Cuuphaan. Wangeellis akkasitti dhugaa ba'a. Garuu wanti isa mudate tokko akkas ta'e. Nan dubbisa sagalee Waaqayyoo. Yohaannis Cuuphaan ituu mana hidhaa jiru hin hidhamne.
hojii Masiichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofiisaa Yesuusitti dhaamsa erge. Karaa bartoota ofiisaa Yesuusitti dhaamsa erge. Kan dhufuuf jiru si'umoo yookiis kan biraa eeggannu jedhe. Argitu mudannoo jireenyaa waan inni nama jechisiisu. Si'umoo kan biraa eeggannu. Yesuus deebisee deebi'aa waan dhageessan waan arginatti Yohannisitti himaa. Kan jaaman hin argu. Kan okkolan hin adeemu. Kan lamxaa'an hin qullaa'u. Kan duudan hin dhaga'u. Kan du'an hin ga'u. Kan du'an hin ka'u. Hiyyeessotaaf misraachoon hin lallabama. Namni waa'ee kootiif abdiin kutanne garuu gammachuu guddaa qaba. Mudannoon numaan iyyuu wanti adeemsa keessa nutti dhufu Kiristoosiin akka nu sirriitti addan baafanne nu gochuu danda'a. Akka nu hubannu, akka nuun isa shakkinu nu gochuu danda'a. Yohaannis beektu gaa lallabaa akkamii akka inni ture. Nama akkamii akka inni ture. Hawaasa gidduutti fudhatama akkamii akka inni qabu. Gaafa hidhame garuu akkas jedhu si'umoo kan biraa eeggadhu. Innaa wanta ta'aa jiru kana dhaqaatti himaa. Namni waa'ee kootiif abdiin kutanne inni ayyaantuudha. Mudannoo jireenyaati. Yohaannis duwwaa miti. Bartoota iyyuu mudateera. Duuka buutota iyyuu mudateera. Waan akkasii dubbifannu dubbii Waaqayyo dubbifachuun gaariidha. Mi'a damma caalaa. Waaqayyo isa dubbii isaa nuu kenneef galanna ta'u. Een dubbifanna dubbifadhaa isinis wangeela dubbisuun gaarii. Anoo yeroon dubbisu waan baay'een barachaa dhufe jiran. San dur dubbisu caalaa. Waa'ee warra gara Emaa'us dhaqanii dubbifannamee waa'ee warra gara Emaa'us dhaqanii warra isaa wajjin turanii guyyaa 3 gidduutti isaan immoo gooftaa hubachuu dadhaban. Gaafas isaan keessaa namni 2 gara gandaa mandara Yerusaalem akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatu maqaan isaas Emaa'us jedhu dhaqu turan. Luqaas 24:13 kaasee ituu isaan haasaa dubbachaa deemanii Yesuus ofii isaanii isaan bira ga'ee isaanii wajjin adeeme. Iji isaanii garuu akka hin hubanneef ittifamee ture. Gaafa Yesuus du'e namoota 2tu gara booddee isaaniitti deebi'an. Waa'ee iji ittifamuuti. Waliin haasaa deemu. Waliin dubbachaa deemu. Yesuus dhufeema isaanii wajjin adeemuutti ka'e. Hin argu malee hin hubatan. Hin argu malee arguuf ilaaluuf arguun gargar. Inni ilaalu malee hin argan hubachuu hin dandeenye. Maaliif iji isaanii ittifamee ture. Yommus Yesuus inni isin maalii wajjin haasaa deemtuu jedheen. Isaan keessaa inni Yaaqoob jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandara kana keessatti ta'e si duwwaatu hin beekure. Inni waan attamiitti isaaniin jedhe. Waa'ee Yesuus nama Naazreeti isa gochaattis dubbiittis Waaqayyoof namoota duratti raajii ture sana akka nu luboonni warra hangafoonni biyya seerratan du'atti faradan afannifamus dabarsanii fannisan. Inni garuu Israa'eliin kan furu isa jennee abdannee ture. Kana hundumaa irratti kumoo kan argate har'a guyyaa sadaffaati. Kana malees warri gara keenyaa dubartoonni ganama borooddoo awwaalichaa dhaqanii tokko akka abjuun godhani. Isaan achi deebi'anii reenfa isaa awwaalicha keessaa dhabne garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii Yesuus jiraataa akka ta'e itti himanidha. Maalitti ta'e? Hojiin haasaa ila Yesuus himaaf inni hojiin haasaa garuu iji isaanii ittifameera waan ta'e. Argaan jiran wanta ta'e haalli ta'e mudannoon ta'e wanti isaan mudate sun abdii isaanii kutachiiseera wanta ta'eef haasaan isaanii iyyuu akka daddarbaa haasa'u. Yeroo tokko mudannoo mul'atu Waaqayyo marratti iyyuu daddarbaa nu haasofsiisuu barbaada. Asuma ol Waaqatti nu haasofsiisuu barbaada. Amma dhugaa Waaqayyo jira. Waaqayyo hin argu. Tu jiraate kun maata. Inni Waaqayyo mayyuu nama dheekkamsiisuu barbaada. Maa inni maali ati jedhanii akka dheekkamuu barbaadan. Biyyan jirtu ati wanta gidduu kana ta'e hin beektu ati.
warrumti moo isaan gidduu turan Yesuus du'aa ka'eera nu hedhanne awwaala isaa dhabne ergamoonni iyyuu murratanii isa du'aa warra isa jiraata du'aa keessan barbaadanii nuun jedheerannaan hubachuu hin dandeenye. Warri nu wajjin turan keessaa gari kaan awwaalcha dhaqanii amma dubartoonni sun jedhan ta'uu isaa baran isaan garuu hin argine jedhaniitti himan. Inni immoo isin gowwootattaniitii waan raajonni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaanni garaa keessanii attam daagiidha. Kiristoos kun hundumaa dhiphinaan ulfanaan akka galu barbaachisaa hin turre moo isaan hin jedhe. Innis macaafa Musee macaafa raajotaa hundumaa keessaa iddootti waa'ee isaa dubbatame hundumaa isaaniif hiike. Gara mandaraa gara ganda jira lamaanitti adeemaa turanis dhiyaannaan Yesuus akka waan darbuu adeemuutti fedheetti aggaame. Isaanii nu bira turi. Galgalli aduun gadi linsokkeeti jedhanii eebbisanii isa kadhatan. Kanaafis isaan bira turuudhaaf ol gale. Jarri wajjin nyaataa yeroo dhiyaatanii buddeenicha fuudhee eebbisee cabsee isaaniif kenne. Yommus iji isaanii ittifamee kan ture gadi dhiifame hubataniis inni garuu isa duraa miliqe. Yommuu inni gaa dubbii isaatti dubbachuutti ka'u maal ta'an iji isaanii inni ittifamee ture hin gad dhiifame. Ameen. Maqaan isaa ulfaaf. Dubbii mamma dhagaa jirru kanaan Waaqayyo ija keenya hin bara. Ameen. Hin bara Yesuus. Ameen. Hin saaqa sirriitti akka nuti isa hubannuuf. Ameen. Isa booddee akkas jedhan biraa deemeedha. Silakkoo yommuunni macaafota keessaa macaafa seeraa keessaa kaasee haasa'aa ture keessa keenya deemee nu nyaata ture. Maalidha namni ifa biyya lafaa ifa addunyaa isa ta'e Kiristoosin akka nu hubanne kan godhu inni lammaffaan nan dubbachaa jiru mudannoodha. Kiristoos ifa biyya lafaati. Wanti tokko wanti isa geeddaru wanti isa jijjiiru hin jiru. Inni arras dubbii isaa kanaan iddootti nu deebisa. Sagalee gidduu kana dhufaa jiru kanaan iddootti nu deebisa. Akka nuti isa hubannu nu godha jiran maqaan isaa eebbifamu. Waa tokkoon itti dabala. Sadaffaa namni ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos Yesuusin akka nu hubanne akka hin beekne kan godhu maayin Waaqayyicha bara si'anaati. Ni jalqabaa barsiifata. Inni lammaffaa mudannoo jireenya keessatti nu mudatudha. Inni sadaffaan Waaqayyicha bara si'anaati. Inni hamaan sun namni akka inni Kiristoosin hubanneef sammuusaa dukkaneessa. Namni ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos Yesuusin akka nu hubanneef. Silas dubbii kana yeroon dubbifadhu baay'ee tachina godhe. Mee dubbifannu dubbii kana. Dubbifadhaa meesinis Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4 akkeedha lakkoofsa 3 kaasee wangeelli nu ilaallannu yoo haguugame warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame. Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Inni hamaan Waaqayyichi bara si'anaa kan ta'e yaada warra hin amaniinii sanaa jaamseera. Argitu yaada namaa, qalbii namaa, sammuu namaa, agartuu namaa akkanam ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoosin hin hubanne kan jaamsu tokko isa kana. Isa fakkaatti Waaqayyo wangeela keessaa ibsu akka hin argineef isaan dhowweera. Waa. Randeebi'amee jecha kana. Isa fakkaatti Waaqayyo wangeela keessaa ibsu akka hin argineef hin dhowwe. Waaqayyichi bara si'anaa. Namoonni ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoos Yesuusin akka isaan hin hubanneef maal godha? Hin dukkaneessa sammuu isaanii dukkaneessa. Itti dukkaneessa. Ifa ilfina Waaqayyo fakkaatti Waaqayyo isa wangeela keessaa ibsu kan akka nu hubannu. Kan namni Kiristoosin hin hubanne kan godhu Waaqayyicha bara si'anaati. Maqaa Yesuusin addunyaa kanarra hammayyuu haa waraanu. Ameen. Haa waraanu Waaqayyichi bara si'anaa. Ameen. Akka namni ifa addunyaa ifa biyya lafaa isa ta'e kan namni hin hubanne hin dukkaneessaam. Sammuu dukkaneessaam. Wangeela keessaa isa if. Anaaf
siif garuu nuuf ifeera. Amen. Maqaan isaa eebbifamu. Warri isiniif ife baga gammaddan ammayyuu dabalee siif haa ifu namanan. Amen. Kiristoos dabalee siif haa mul'atu. Amen. Kiristoos dabalee siif haa ga'u. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Akka iji namaan argine kan godhu isa kana. Ija banamaa qabaachuu, ija saaqamaa qabaachuu. Egaa kanaaf galee isa kana. Namni ija banamaa qabu, namni ija saaqamaa qabu, ifa biyya lafaa satee Kiristoos Yesuusin hubatee jiraata. Amen. Galeefii jiraata. Adda baafatee jiraata. Argee hubatee jennaanan jedhame jedhamni faarfataan yemmuu faarfatu. Naaf galee kan jedhe malee, hubadheen jedhe malee, jedhaniifan jedhamite. Warri ija banaa qaban waa sadii waa gaggabaaban dubbadha. Warri ija banamaa qaban gooftaa kan argan, gooftaa kana beekan, gooftaa kana hubafatan, gooftaa kana mi'eeffatan. Baroota dhufaa darbaa keessatti wanta isaan godhan dubbadha. Warri ija banamaa qaban immoo warri gooftaan kun galeef, gooftaan kun ifeef, gooftaan kun mul'ateef waa'ee ifaa isaaniif gale. Ifa jireenyaa qaban kun immoo warri kana beekan, warri kana hubatan, warri kana adda baafatan, warri kuni isaaniif gale. Maal godhu isaan immoo tokkoffaa isa beeksisu. Amen. Hallelujah. Amen. Isa lallabu, isa dhugaa ba'u, Yesuusa beekamu. Amen. Yesuusa beekamu. Warri mul'ateef, warri ifeef, warri adda, warri galeef. Hallelujah. Kaayyoon isaanii, akeekni isaanii inni guddaan maal isa beeksisu. Amen. Hallelujah. Hin dubbisu dubbifadhaa. Saa'ol erga geeddaramee booddee hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 17 kaasaa ilaalaa. Erga geeddaramee booddee waan biraan godhu lallabatti ka'e. Hallelujah. Hallelujah. Waan biraan godhu hin cuubamee ija isaarraa solloqqeen gadi harca'ee isuma jalqabu lallaba jalqabu. Yeenan namootatti bitatti gale. Maal namichi kun isa nu hidhaa ture mini? Isa nu ari'ataa ture mini? Isa mandara keenya keessa dhufee qabaa ture mini? Eeyyee isa amma garuu ifeeraaf. Amen. Amma garuu mul'ateeraaf. Amma garuu adda ba'eeraaf. Amen. Namni gaafa iji isaa banamu isa jalqabaa maal godha? Isa arge agarsiisutti ka'a. Amen. Isa beeke beeksisutti ka'a. Isa mul'ateef mul'isutti ka'a. Amen. Hin qaqqabanneef ittuma fufen. Yes. Ayyaannis dabalamaa fi adeeme. Namni ifa biyya lafaa isa ta'e Kiristoosin argate moo alaaboo eebba kanan isin eebbisu. Kiristoos siina lallabamu. Amen. Kiristoos nuuna lallabamu. Amen. Kiristoos iddoo nuun jirrutti nuuna lallabamu. Amen. Hallelujah. Lallabi keenya sakan. Amen. Iyesuus Kiristoos gooftaan. Iyesuus Kiristoos isaan. Iyesuus Kiristoos ifa addunyaa. Iyesuus Kiristoos ifa biyya lafaa. Amen. Namni isa qabu dukkana keessa hin adeemu. Amen. Ifa jireenyaati. Hallelujah. Yes. Lallabi keenya kana. ስብከታችን ይሄ ነው ወገኖች። ኤርገ ኢጂሳ በነሜ ሳኦል ኢትከያበ ኢትከ ኬሳ በበውትከ ኬሳ ሙለቹትከ ኬሳ አርገሙትከ ነምኒ ጋፋ ኢጂሳ በነሜ ክርስቶስን ውበቱ ማልጎዳ ኢሳ ቤክሲሱትካ ለመፋ ነምኒ ጋፋ ክርስቶስን አርጉ ኢፋ አዱኛ ከን አርጉ ማልጎዳ namoonni akka isaan isa beekaniif hin kadhataaf. Amen. Hundinuu akka isaa akka ta'an barbaada. Waaqayyo namoota baay'ee kottaa eebba kanan eebbisaa isin isa meen jedha. Namoota baay'ee Waaqayyo akka keenya haa godhu. Amen. Hallelujah. Akka kee, akka koo, akka warra galeefi. Abrahaamin Waaqayyo maal jedhe? Sanyii kee baay'isaa. Amen. Warra amantii qabanan baay'isachuu isaati. Sanyiin kee, sanyiin koo warri Kiristoosin beekan ammayyuu haa baay'atan. Amen. Maaliif kadhatu? Jireenyichi galeeraaf.
Amen. Ifa jireenyaa keessa jiru waan ta'eef. Waaqayyoon akka beektaniifan jedha Efesoon boqonnaa tokkorraa. Isiniifan kadhadhaa. Eebbifannu dubbii Waaqayyoon damma caalaa mi'aa. Amen. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessatu isin godhu. Waaqayyoon beekuu isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu. Ulfinni warra Waaqayyoo fi qulqullaan itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Maal godhu hin kadhatu. Hojii ergamootaa boqonnaa 26 moo maal jedha? Akkeedha Agraappaan yeroo gabaabaa gidduutti kiristaana na gochuu barbaaddaa yaa Phaawulos. Yaa mootii jedheen yeroon isaa gabaabbatu hadheeratus hidhamuu koorraa kanaaf namoonni hundinuu akka ta'aniif han kadhatu. Kadhanni keenya inni guddaan isa kana namoonni ifa biyya lafaa sate Kiristoosiin akka isaan beekan. Amen. Hallelujah. Anaaf isiniin kan walitti nu fide isa kana jedhan. Amen. Oromummaa duwwaa miti afaan kana qofa miti. Asirra kan nu baase isa kana. Kottaa ifa kana mul'ifna. Ifa kana beeksifna. Hin kadhanna. Amen. Namootaaf iji isaanii banamee ifa biyya lafaa sate Kiristoosiin akka isaan arganiif. Waa tokko dabaleen fixa yeroo koo wajjin. Yoon ereessa dhiifamu. Sadaffaa warri ifa biyya lafaa sate Kiristoosiin argatan maal godhu? Waan hundumaa caalaa isa caalchifatanii jiraatu. Amen. Hallelujah. Amen. Inni waan hundumaarra caala. Amen. Warri iji isaanii baname warri Yesuus Kiristoosiin arganii isa caalchifatu biyya lafaa kana keessatti biyya lafaa isa dukkanaa kana keessatti isaaniif Kiristoosiin kan caalu hin jiru. Kiristoos hundumaarra nuuf caala. Amen. Hin caala Yesuus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu abbeen caala Yesuus. Amen. Yes. Nuu caala Yesuus. Amen. Isa caalchifanna nu. Amen. Yes. Isan nuu caala. Amen. Wanta biyya lafaa kanarratti argamu hundumaarra Kiristoosiin caala. Amen. Haaloo nan dubbisa dubbii kanan dubbisa kana duwwaa dubbisee itti deebisaa dhoo kun akkeedha. Phaawulos takkeedha. Filiphisiyoos boqonnaa 3. Natti mi'aam dubbii Waaqayyooti. Hin mi'aam. Faankoo irratti mi'aam. Amma garuu Kiristoosiif jedhee boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Amoon. Ee'uuf jedhee Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu gooftaa koo Kiristoos Iyesuusiin beekuun hundumaarra waan caalu. Ani waan hundumaa akka gatameetti lakkaa'eera. Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatameetti lakkaa'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kosiidhaadha. Wanta bu'aa anaaf qabu hundumaa akka wanta gatame akka kosiittan lakkaa anaaf Kiristoos caala. Amen. Naa caala. Hin caala Kiristoos. Amen. 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 Hin caala Yesuus. Amen. Anaaf waan hundumaadhaan waanuma bu'aa anaaf qabu hundumaayyuu akka wanta gatame akka waan kosiidhaa be wanti lafarraa kun. Kosi haramtee waan baddu. Waan xaragamtee baddu. Kosiidha argineen maal. Waama yerootiin jedhan. Kiristoos Yesuusiin beekuun garuu hundumaarra caala. Amen. Warri isinii caalu galateeffadha ammayyuu ameen. Amen. 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 Waaqayyo dabalee daddabalee ammayyuu ija keenya nuuf amanu. Amen. Yesuus immoo beekameen nu. Amen. Ammuma nuun jenne kana qofa miniin Yesuus Kiristoos
lallabameen dhumu, faarfatameen dhumu, raajameen dhumu, beekameen dhumu, Yesuus Kiristoos ammuma nuuf gale kana gaaf tokkoyyuu Phexrosii, Yaaqoobii, Yohaannisi gaaratti fudhatee ol ba'e. Yesuusuma isaan kanaan dura beekantu bifa addaan itti mul'achuutti ka'e. Hundumaa Yesuus beekame. Ameen. Lallabameet, faarfatameet, mammaakameet, hundumaa abbe. Qaasaa eebbifamu. Hallelujah. Ameen. Yesuus. Hallelujah. Caala waan lafarraa kan hundumaa caala. Kosii Amen. Waaqayyo ammayyuu ija koo abanu. Amen. Ija keenya abanu. Ameen. Dadhabaniif Waaqayyo ammayyuu dabalee ija isaanii abanu. Ameen. Kiristoosiin akka isaan arganiif kadhanni koosa kan akka isaan isa arganiif maaloo nan fixannaan laphee koorratti jabaate ammayyuu Kiristoosiin beekuun hundumaarra caala. Ameen. Hin caala. Karaa garagaraa namoonni na dhaggeeffachaa jirtan dubbii Waaqayyo kana dhaga'aa jirtan Kiristoosiin beekuutu hundumaarra caala. Ameen. Waan bu'aanaaf qabu hundumaa akka waanta gatameetti እንደ ጉድፍ ለማርሰታ እንደ ጉድፍ ቆጥራለሁ። ጉድፍ ነው ኮሲ ዋን ሐረሜ በድ ወር ኢጀበነ ማቀበን ክርስቶስን አርገኒ ክርስቶስን ውበተኒ ክርስቶስን ቤከኒ ክርስቶስን አደባፈተኒ ጅራት ወረከሲ በሮተ ዱፋ ደርባ ከሰት ዋንቲ ቶኮ ዋንቲ ሳንደንደው እንጅሩ ዋቀዮ sagaleesaan faarfannaadhaan kadhannaadhaan ammayyuu isa durii caalaa ija keessan namoota isan beeknes ija isaanii habanu. Waaqayyo sagalee keef galanni siif haa ta'u. Ameen. Dubbii keef galanni siif haa ta'u. Ameen. Gooftaa yeroo kana mo'aa ija banamaan gara keenya dhufti. Sin kadhadhaa namoota sammuu isaaniitti dukkanaa'ee jiru. Namoota gooftaa ifa wangeela keessaa ibsu kan akka isaan hin hubanneef Waaqayyichi bara si'anaa kun barsiifanni mudannoon garagaraa ija isaaniitti jaamsee jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee iji isaanii habanamu. Ameen. Si arguu akka danda'ani. Si arguun hundumaarra caala. Si arguun hundumaarra caala. Namni si argu si caalchifata si lallaba. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Isa isaa olitti of mul'iftee Phaawuloosiin gootee ilaa yeroo kana si kadhanna. Itti mul'adhu. Itti mul'atu namatti mul'atta. Namatti mul'attaati. Nama haaressitaati. Itti mul'atu gooftaa. Itti mul'atu Waaqayyo. Namoota namoonni itti dhugaa ba'uu dadhaban kana. Namoota namoonni itti dubbachuu dadhaban kana. Namoota namoonni bira ga'uu dadhaban kana. Namoota haasaadhaan dubbiidhaan nama caalan kana. Akkuma isaa walitti mul'atte itti mul'atu gooftaa. Ameen. Konfiraansii kana keessa itti mul'atu. Ameen. Itti mul'atu. Ameen. Harda isaanii yaabbatanii gara badiisaatti dhaachaa jiran kanarraa lafaan isaan dhayu. Hallelujah. Kuffisi. Ameen. Moo'i jilbeenfachiisi. Ameen. Hallelujah. Ameen. Kadhannaa nu sobboroonni wajjin olii galee itti mul'atu gooftaa. Ameen. Namoota namoonni bira dhaqanii dhugaa ba'uu fi dadhaban astamroodhaan kan qaban Waaqayyichi bira sana sammuu isaanii kan dukkaneessi. Manuma kee keessatuu jiranii immoo haala garagaraarraan abdii kutannaarraan kan kee siin hubachuu kan dadhaban akka warra Yihuudootaa ilaa sagalee kee kanaan ifni kun isaaniif kan ife haa ta'u. Ameen. Iddootti deebisi. Ameen. Warra Yemaa'oosiin iddootti deebifte. Ameen. Iddootti deebifte warri abdii kutatanii booddeetti deebi'aa jiran sana iddootti deebifte. Yaa Waaqayyo siin kan caalu hin jiru gooftaa. Siin kan caalu hin jiru Kiristoos ilma Waaqayyo. Ati hundumaarra caalta ilaa iddootti deebisi. Ameen. Iddoof mul'isi deebisi sagalee. Ameen. 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 Gooftaa Ameen. mudannoon garagaraa wanti garagaraa fudhatee sirkaa ba'aa kan jiru kan. Fageessaa kan jiru kan booddeetti deebisaa kan jiru kan akka isaan si hubatanii hin jiraanne waan hundumtuun akka kosii ta'e baranii akka isaan hin jiraanne kan godhe kana yaa Waaqayyo dubbii kee kanaan iddootti deebisuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Kanan goota ulfaadhu. Ameen. Kanan goota ulfaadhu. Ameen.
galanni siif haa ta'u. Amen. Waan nu galteef si haa galatu. Amen. Ammayyuu nutti mul'atu. Amen. Ammayyuu nu barsiisi. Amen. Ammayyuu nu lallabami. Amen. Ammayyuu nu beekami. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ammayyuu nu hojjedhu. Amen. Ammayyuu dhimma nutti bayyu. Amen. Ammayyuu ifni kun kana caalaa nuun caalaatti dabalee haayu. Amen. Labboloota koo kanaaf sin kadhadha biyya isaan jiran sana keessatti yaa Gooftaa ifni kun isaanirraa caalaatti haayu. Amen. Caalaa adeeman. Amen. Dhuunfachaa adeeman. Amen. Harka jala gashachaa adeeman. Amen. Saba garaarraa kaate, saba dogoggore, saba yaa Waaqayyo sammuun isaatti dukkana'ee ifa wangeela keessaa ifu kana arguu dadhabetti ofii kee mul'isu. Amen. Garaan kee isaaniif agadu. Amen. Yeroo nu laatteef dubbii kee waan nutti dubbatteef ulfaatu. Amen. Nus si caalchifachaa akka jiraan ayyaana kee nuu baay'isi. Amen. Yeroo hafe irratti ulfaatu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Amen. Eebbifamaa. Amen. Waaqayyo si haa eebbisu luba gaaddoo. Mee addanarra kan jirtan hundumti keessan al tokko sagalee keessan banadhaatii luba keenya luba gaaddisaa karaa isaatiin Waaqayyo itti gargaaramee karaa godhatee nutti dubbatee ergaa baay'ee cimaa ergaa yeroo ergaa barbaachisaa ta'e Waaqayyo karaa isaatiin nuuf fide. Kanaaf mee hundi keessan miyuutii keessan irraa kaafadhaatii luba keenya kana eebbisaan hime. Hallelujah. Waaqayyo sana eebbisu. Waaqayyo sana eebbisu. Hidda dhaloota keessan yaa eebbisu Waaqayyo. Waaqayyo waaqarraa eebbasaa isa dhuma hin qabne jireenya keessan irratti bara keessan irratti dhangalaasu. Amen. Amen. Waaqayyo guyyaa guyyaatti dibati isaa mul'ati isaa dabalaa haa bulu. Ibsaa gaararraa sinaa godhu furmaata sinaa godhu manni keessan jireenyi keessan kan isin qabdan kan eebbifaman ta'an eebbaaf ta'a barri keessan eebbifamu. Eebbifaman. Hallelujah. Amen. Bagaaddoo baay'een kabaja baay'een jaalladha. Dur yeroo biyya turre hojii Waaqayyoo wajjin hojjechaa turre irraa baay'ee iddoo baay'eetti yaadannoo gurguddaa qabna. Baay'ee har'ammoo carraa argadhee si wajjin waltajjii kana irratti argamee dubbii Waaqayyoo hirmaachuu kootti dubbii Waaqayyoo karaa keetiin fide taa'ee sirraa barachuu kootti baay'een gammada. Ulfinichi Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Waaqayyo inni siin immoo saba keenyaaf nuuf kenne bara baraan haa kabajamu. Haleluuyaa. Amen. Addaa Waaqayyo nuuf kenne konferensii baay'ee addaa ulaaba namaa keessaa Waaqayyo nuuf galchee hojii isaarra jira. Mee isa kanaaf hundumti keenya isa dhumaatiif mee Waaqayyoon gabaabsineetu waliin galateeffanneetu isa booddee obboleettiin keenya hawwineenis Waaqayyoon nuuf kadhatti. Mee isa dura garuu warra addanarra jirtan hunda keessan mee Waaqayyoon walii wajjin mee gabaabsineetu Waaqayyoon kadhanna. Haleluuyaa. Humna Waaqayyootu addana jira. Waaqayyootu addana jira. Geggeessu Waaqayyootu addana jira. Warra Kiristoosiin barbaadanitti Waaqayyo dhiyoodha. Amen. Warra Waaqayyoon barbaadan warra gara isaa ilaalan hin qaanessu Waaqayyo takkaa qaaniidhaan lafa ilaalanii hin beekan. Dhugaan isiniin jedha. Hin tura taallee waan barbaade ta'a malee warri Waaqayyoon abdiidhaan utuu abdiin kutatin warri Waaqayyoon yaada tokkoon eeggatan warri gara Waaqayyoo ilaalan dhugaan isiniin jedha obboloota kun hin qaana'ani. Haleluuyaa. Fuulli keessan jedha dubbii Waaqayyoo fuula kee abbaa keessanii dura jirtu. Mee yerootti kana gaaffii adda addaa warri qabdan fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessa. Addana kan jiru harka Waaqayyooti. Haleluuyaa. Waan tokko natti tola jecha Phaawulos faas dubbatanii gaafa namichicha isa ijisaa daamee rakkataa balbala mana waaqeffannaa sana dura ta'aa ture sanatti harki isaan inni waan baay'ee qarshii irraa eeganaa kennu jedhee garuu baay'eedhaan jecha isaan jedhamtu natti tola waan siidaan tokko hin qabnu garuu maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin kan adeemi. Haleluuyaa. Arraanis kanan dubbadha haala jirtan keessaa gaaffii jirtan keessaa isa sin baasuu danda'u yeroo keenya wajjin deemuudhaaf gaggabaabsee Waaqayyoon kadhadha. Mee hundi keessan gara Waaqayyoo ilaala. Gara Waaqayyoo ilaala. Waaqayyootu nama yaadata. Waaqayyootu nama qaqqabata. Waaqayyootu seenaa namaa haaressa. Waaqayyootu haala namni jiru keessaa butee nama baasa. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa ila addanarra kan jiran sabni kee
Ibboo adda addaa gaaffii adda addaa yaada adda addaa fudhatanii gara mana warra adda addaa nanne gara warra waa beekaa warra wanta qambiraa qarshii isaanii waan qabaniif hin dhanne Waaqayyo sinaaf wayya jedhanii miila kee jala filatanii jiru. Waaqayyo sabni kee ilaa kan si barbaadachaa jiran kan si eeggachaa jiraniif sagaleen kee Waaqayyo gooftaa inni waaqarraa bahu yerootti ati dubbattu galaanatu addaan hirama. Yerootti ati dubbattu wanti hin ta'in tokkollee hin jiru. Yerootti ati dubbattu yaa Waaqayyo kan sin dhagayin hin jiru hundatu si dhagaa. Leenca beela'aatu si dhagaa. Leenca yaa Waaqayyo nama nyaatutu siin dhagee Waaqayyo namaaf abboomamee gooftaa koo nama wajjin ciisee bula. Waaqayyo koo kan sin dhageenye tasan jiru. Si dhaga'uu galaanaatiin yaa Waaqayyo galaana addaan irteettamni harka garbicha kee Museetti gargaaramtee. Har'as yaa Waaqayyo gooftaa obboloota koo addana laayinii kanarra jiraniif sin kadhadha. Kallattii yaa Waaqayyo Facebook irra taa'anii dubbii kee kan dhagaa jiraniif YouTube irraan TV kanaan irraan kallattii hundumaatiin kan dhagaa jiraniif sin kadhadha yaa Waaqayyo. Gaaffii kan qaban maqaa gooftaa Yesuusiitiin deebii argatan. Ameen. Dukkana adda addaatiin marfamanii wanta adda addaa suusiitti ta'e kan ittiin cituu dhibe. Yaa Waaqayyo halalummaan ejjata waan barbaadete wanti isaanitti cituu dhibe yoo jiraate ittiin kuta maqaa gooftaa Yesuus sinitti haxitu. Ameen. Dhugaatii adda addaa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa fuula koo dhugaatii machaa jettee dubbii keera jirta. Waaqayyo isa waa'een baafne isa lafarraatiin machaanii amala hin taane keessa kan jiran ulfina keetti kan boni yoo jiraatan sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin gara si beekuutti isaan fidi. Ameen. Waaqayyo gooftaa koo ilaa maatii gadditti seene yoo jiraate biyya keessa. Waaqayyo gooftaa saba gaddaa jiru iji kee hin argaa. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin olii waaqarraa isaan yaadadhu. Ameen. Gooftaa Yesuus nagaa feena, nagaa kadhanna, nagaa barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan biyyatti Oromiyaadhaaf haa taatu. Haleluuyaa. Ameen. Biyyatti Itoophiyaa jedhamtuuf nagaan haa taatu. Haleluuyaa. Ameen. Yaa Waaqayyo kutaa biyyoota hundumaa biyya sana keessa jiraniif sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin olii waaqarraa ati burqaa nagaati, burqaa jireenyaati, burqaa waan hundumaati. Yaa Waaqayyo edaa sin kadhadha biyyattii yaa gooftaa koo nagaan isinii haa ta'uu keetiin wanti hin ta'in hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan olii waaqarraa biyyattii sanaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo gooftaa mana mootummaa keessatti Waaqayyo waajjiroota adda addaa biyyicha keessa Waaqayyo bakka daldalaatti waldaa kiristaanaa keessatti bakka waaqeffannaa adda addaa godhamu hundumaa keessatti Waaqayyo gooftaa kana booda waan tulfina keetti bu'u wanti yaa Waaqayyo si gaddisiisu wal balleessuudhaaf halkii ol ka'u maqaa gooftaa Yesuusiitiin kana booddee wal eebbisuudhaaf ol ka'u. Ameen. Wanti yaa Waaqayyo wal abaaruudhaaf ol ka'u arrabni abaarsa bare maqaa Yesuus Kiristoosiitiin eebbata jijjiiramu. Ameen. Wanti yaa Waaqayyo gooftaa elaa abbaa koo dhangaggaa'ee bare jireenyi biyyicha haalli baricha ba'uuf galuun biyyicha wanti karaa ikoonoomikaalii haa ta'u karaa siyaasaa haa ta'u karaa adda addaati wanti dhangaggaa'ee biyyicha keessa jiru. Elsaayin dinqiin gooneeti abbaa koo baroota dheeraadhaaf ulfa dubartoota irraa baasaa ture jedhamanii dubbii keerraa yaa Waaqayyo bishaanitti garuu gooftaa koo gocha ati Elsaayitti gargaaramtee yaa Waaqayyo inni godhe sanaan waciitii keessa soogidda kaa'u isaatiin Waaqayyo dinqii addaa ta'e elaa biyya keenya Oromiyaatiif sin kadhadha. Sabaaf sablammii biyyattii keessa jiraniif sin kadhadha. Haa ta'uu keetiin elaa hin ga'a keetiin yaadachuu keetiin nagaan isinii haa ta'u nuun jechuu keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kana booda wanti haaraan haa ta'u. Gurri keenya wanta haaraa haa dhaga'u. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo seenaan biyyattii sanaa kana booda haa geeddaramu. Lolli biyya sana keessaa kana xaraguu xaragamee haa ba'u. Siyaasi biyya sanaa siyaasa ijaarsaaf ta'u, siyaasa guddinaaf ta'u, siyaasa akka biyyattiitiif ijaarame haa ta'u. Kallattii hundumaatiin biyya sana eebbisi. Waaqayyo gooftaa rakkatoota
Iyyeessota waldaa kiristaanaa yaa Waaqayyo qotee bultoota hojjettoota mootummaa Waaqayyo gooftaa ola deemtoota dargaggoota harmootii abbootii Waaqayyo gooftaa biyya sana keessa kan jiran hunduma isaanii maqaa gooftaa Yesuusiitiin ati eebbisi. Molgaan jireenya keenya hafuuraa kan siin dibame haa ta'u. Amen. Oh haleluuyaa. Waaqayyo gooftaa ulfinni kabajni siif ta'a. Mee obboleettiin keenya hawwineen itti fufteetu Waaqayyoon nuuf kadhatti yeroo keenya waan deemaa jiruuf asumarratti gaggabaabsa. Obboleettii keenya hawwiin gabaabsiteetu Waaqayyoon nuuf kadhattaa. Kadhannaa seennu gooteen asumarratti sagantaa keenya xumurra. Hawwii darbiitu Waaqayyoon nuuf kadhadhu. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yaa Waaqayyo Waaqa keenya galanni ulfinni hoo qubaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Situ guddaadha. Situ hundumaarra caalaa kan turte kan jirtu. Darbitees kan jiraattu baroonni kee dhuma kan hin qabne. Fakkaattii kan hin qabne, gita kan hin qabne. Situ guddaadha. Situ caalaa. Situ gooftaadha. Situ Waaqayyoodha. Gidduu keenya waan jirtuuf gidduu keenya tokko keenya wajjin yeroo kana yaa Waaqayyo gooftaa tokko keenya biratti argamtee yaa gooftaa dubbii kee waan nu ergiteef ija keenya isa jaame waan nu banteef dukkana keenya waan ibsiteef ba'aa keenya waan nurraa galagalchiteef karaa jireenyaa yaa Waaqayyo karaa isa qajeelaa yaa gooftaa waan nutti argisiifteef yaa gooftaa galanni ulfinni hoo qubaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Yo gooftaa si arguu dhabuun gooftaa koo yaa gooftaa hammam jireenya namaatti yaa Waaqayyo kiyyoodha har'a yaa gooftaa iji keenya banamee akka si argu yaa gooftaa ilaaluu otoo hin ta'in arguudhaan hubachuudhaan yaa gooftaa iji keenya banamee akka si arguuf galgala kana fuula kee dura kan jiran kana biyya garaagaraa ta'anii iddoo garaagaraa ta'anii kan fuula kee dura jiran kana agartuu keenya akka nuuf bantu yaa gooftaa nu maari cubbuu keenya nuuf dhiisi yakka keenya nuuf dhiisi barumsa garaagaraatiin barumsa dogoggoraatiin gooftaa kan si arguu dhabne yaa gooftaa bifa garaagaraatiin yaa abbaa hubannaa dhabuudhaan gooftaa koo iji keenya kan qabame amma maqaa Yesuusiin kan baname haa ta'u. Amma maqaa Yesuusiin kan baname haa ta'u gooftaa koo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mudannoo garaagaraatiin yaa gooftaa koo rakkina garaagaraa jireenya namaatti dhufuun immoo si arguu dhabuudhaan gooftaa jaamanii kan jiran iji isaanii si arguu kan dadhabe amma maqaa Yesuus Kiristoosiin iji isaanii banamee si haa argu gooftaa. Argatan yaa gooftaa. Ifichi yaa gooftaa dukkanicha haa mo'atu yaa gooftaa. Ifichi yaa dukkanichi iddoo dhaabata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ija isaanii irra kan buufate amma akkuma Phaawulos irraa akkuma qolaa irraa harca'e har'a kan harca'e haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sin hubatin akkasi hubatu iji sin argin ammayyuu akkasi arguuf yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Amen. Yaa gooftaa koo Phaawulos ergasi argee ergasi hubate gooftaa wanta jireenya isaatiif gaarii ta'e wanta jireenya isaatiif ta'u hundumaa akka kosiitti lakkaa'e yaa gooftaa siin caalchifate siin iddoo guddaa kenne yaa gooftaa jireenya isaa bara isaatiif kenne hamma dhumaatti hamma du'aatti siif amaname yaa Waaqayyo gooftaa har'a jireenya keenya kosiin nu qabe kosiin nutti duude yaa gooftaa si arguu akka hin dhabne karaa akka hin dhabne kosii yaa Waaqayyo jireenya keenya irraa caragiiti waan qabna jennu waan iddoo kennineefi si caalaatti ilaallu hundumaa ofirraa lafa keenye akka kosiitti lakkoofne siin iddoo isa jalqabaa akkasiif laannu. Siin yaa gooftaa ofirratti akka moosifnu siin ilaalaa akka adeemnu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Obboloota koo gargaari, abbootii koo gargaari, haadhotii koo gargaari yaa Waaqayyo gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ija keenya bantee yaa gooftaa jireenya keenya dhuunfattee bara keenya mana keenya dhuunfattee ifa kee keessa akka deddeebinu dhugaa kee qabanne waa'ee kee duwwaa qabanne akkasiin labsinu
Gooftummaa kee akka dubbannu, waaqummaa kee akka dubbannu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko keenya nu gargaari. Obboloota gargaari. Ba'aa hundumaa obboloota korraa galagashi yaa Waaqayyo Gooftaa. Yeroo uumate fuula kee duratti akkan dhiyaanne, si wajjiniin akkan dudubbanne, waan garaa garaatiin waan gaarii fakkaatee kan qabe hundumtu maqaa Yesuusiin fuula isaanii duraa kan ka'e haa ta'u. Gooftaa koo iddoo duraa, iddoo jalqabaa siif kennanii, iddoo aarsaa isaanii akka haadhifataniif haadhotii koo gargaari, obbolaa koo gargaari, abbootii koo gargaari yaa Abbaa. Ameen. Maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf si galateeffannaa. Ati Gooftaadha. Gooftummaa keetiin bara keenya irratti, jireenya keenya irratti mo'i. Saba kee dubbii kee fidanii yaa Gooftaa obboleessa koo sagantaa geggeessu luba dubbii kee nuu fidan mana isaanii, jireenya isaanii, bara isaanii ati eebbisi. Yaa Waaqayyo Gooftaa yeroo keenyaattis ammas isa kana booda jiruttis ati nu eebbisi. Bantii Waaqaa nurratti bani akka dhufnetti waan hin deebiiniif galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo dachaa godhee si haa eebbisu. Egaa sagaleen Waaqayyo kallattii baay'eedhaan nutti dubbateera. Inni nutti dubbate abbaan keenya bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Obboleettii hawwii Gooftaan siinis si haa eebbisu kadhannaadhaan nu tajaajiluudhaanii wajjin turte. Atis Waaqayyo bara kee si haa eebbisu. Atillee yeroo kee aarsaa goote yeroon kun amma si biraa akka baay'ee dukkana halkan ta'e beenna. Yeroo kee aarsaa goote isinii wajjin naa wayya jettee dhufte. Baay'ee si jaallanna, baay'ee si kabajna. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifamaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Isinii wajjin waaqeffachuu koo, Waaqayyoon kadhachuu kootti nan gammada. Tasfaa koo maqaan isaa eebbifamu gaa Waaqayyoon maasii isaa keessa ammayyuu nu kaatee jiru. Eebbifamaa isinis jabaadha. Ameen. Eebbifamii maatii hundumaatti nagaa keenya nuuf himisiin jenna. Ulfaadhaa hundi keessan asirra kan jirtan dubbii Waaqayyoo kan dhagaa jirtan TV kana aanirraanii, Zoom irraanii, kallattii Facebook irraanis kan hirmaachaa jirtan hundi keessanii Waaqayyoo dachaa godhee isin eebbisu. Sagantaan konfereensii torban kana eegale ammallee itti fufeema jira. Amma gaa kan itti fufee jiru faarfannaa tokkoon nagaa asumarraan walitti dhaabna. Faarfataa Solomoon Alamuu hojjetee dhiyoo gadhiise faarfannaa nama eebbisu namatti tokkoon isin afeera. Egaa kanumaan nagaa isinitti dhaabna. Konfereensiin keenya garuu itti fufee jira. Hirmaachuu dandeessu itti fuftanii. Waaqayyo isin eebbisu. Kanumaan nagaa isinitti dhaabna. Nagaatti nu jiraadha. Shaaloom. Nagaatti nu tura. Jabi fajjirate addunyaa kana kaabsu ibidda sandirraadha mul'ide rabbi qofa kan namsu akkasimmoo wayyaare gaafimma warraqisu maqaan fayyinaa namundaaf kenname Yesuus kan fayyisu akkasimmoo wayyaare gaafimma warraqisu maqaan fayyinaa hundumaaf kenname Yesuus kan fayyisu.